أستاذ كينيا كبجمع في جالتما قمتان جيلو القرآن مالي ما كسن توبان مالي أي سباسيسا أكامي باسيسا كجو كيف نوغدو صاحب الموعظة الموثرة والكلمات الطيبة التي تلامس القلوب ونخشى عليها النفوس أستاذنا حبيبنا أستاذ بنيامين فليتفضل مشكورا وماجورا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وإمام الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واني جاتشو برباد إن شاء الله سجنتان الرجل سجنتا إيبا إجولي يوخاهو براتوتا جيل القرآن الرأس بهن الرت يرجمنا أني أمو واني أست يرجمي في جباسة تكاتك أكا جمتات أكا مركزات أكا أستاذن براتوتا خنا برسيسا توراني تججو جلك برتي أستاذن براتوتا خنا برسيسا تورانين غلطوما ألفادا جزاكم الله خيرا أحسن الجزاء جنان. ما جزاكم الله جانتك جزاكم الله خيرا أحسن الجزاء جامه. دوبا أستاذن كوني إجولي غند خيست ففجاتي جرتو تاني في قرآن اللي مصحف الراقران قبوس نجته غند خيسا غرتي جولي وجدان تبت ججو تاني في هذا بالين قرآن تمرسيف نجاني هركا خيشا خايني راجل لسان أستاذن كوني ور أكسي سني غند خيسا ولك أبني أكيسان قرآن ربي ترد ديبيان تاسي سني ججو جلقبا خيسان برسيسو إيغلن مسجدت أوسو جانيتي مسجدني تقرأكتشودان mana barnoota ooliyaaditti barsiisuu jalqaban. Amma waggaa kana mana barnoota ooliyaaditti barsiisaa turan. Haa ta'u ammoo haadha abbaan hangam takka ijoollee isaanii kana barattoota ustaazan ganda keessaa walitti qabanii barsiisaa jiran kan haadha abbaan hangam takka quba qabanii yoo jenne hungaa fi mataa isaa dandee jechuudha. Hangam takka quba qaban. Yeroonii fi ustaazan kun yaamanoo rakkinni wahii argamaa fi jiranii haadha abbaan kun. Mee arraan tana haadha abbaan ijoollee tanaa kaas keessa jirtan harka baasaa yoon isiniin jee. Mee nama meeqa harka baasa? Barattoonni ijoolleen arraan tana Qur'aana tolfattee Qur'aana kana bareeffattee eebbifamtee nama meeqa? Ustaazan. Nama meeqa ustaazan? Nama soddom jechuudha. Allahu akbar. Allahu akbar. Kanaaf asumarrattuu isinii galuu qabdi. Haya warri haadha abbaan hin dhufin obboleessi ha dhufe. Kanaaf asirraa maaltu namaa gala jechuudha. Hangam takka haadha abbaan ilmaan isaanii kana ijoollee isaanii tana quba qabaachuu dhabu hangi tokkommoo quba qabaachuudhaatu namaa gala jechuudha. Kanaaf wanni akkanaa kuni haadha abbaarraa hin barbaachisu. Yeroo galtanillee isin warri dhuftanii jirtan itti hima. Ijoollee teenya jabeessinee barnoota irratti kaafnee barsiisuudha qabnaa ja'anii isin itti hima warri arraan tana dhuftanii jirtan. Maaliif silaa arraan tana kursii tana namni guutuu qabu haadha abbaa qofa ta'uu qaba jechuudha. Maal jettan? Haadha abbaan qofti silaa dhufee kursii tana hunda guutuudha qaba. Haa ta'u ammoo kaarraa akka tahettuu tahe inshaallah hafuul duraatiif ammoo ilmaan keessanillee qixa sirriitti bakka ustaazan walitti qabamanii gamtaa jiilul qur'aanirraa qur'aana isaanii tolchinaaf ja'anii barsiisaa jiranitti irratti kakaasuu fi irratti jajjabeessuu fi akka isaan duratti deeman taasisuun haadha abbaadha qabdi jechuudha. Haadha abbaan as jirtan ni qeebaltan moo qeebaltan? Ni qeebaltanii mi? Warra hafallee itti geessitan dhaamsa kana inshaallah. Kanaaf
ammallee irra deebi'uudhaan ustaazan keenyaan hedduu galatoomaa jennaani kaisaan bakka bu'anii akkanatti barsiisaa jiran takka gamtaa Jiilul Qur'aanii lammeessaa markaza tawbaati sadeessaa ammoo huffaastota sheekha keenya Sheekh Sultaan Siraajii fi Sheekh Muhammad Amin tahaniiti bakka bu'anii akkanatti barsiisaa jiranii galatoomaa ulfaadhaa jennaanii hundi keessanuuf galatoomaa nuuf ulfaadhaa. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu. sagantaan tanatti aantu sagantaa yaa bunayya yaa bunayya yaa bunayya maali dhiyoo yaa bunayyan akkuma siddiiqitti na dhiftee tunisi gawee inshaallah yaa bunayya gawee Jiilul Qur'aan sagantaa jettu falyatafaddalu. Allahu akbar. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سجنتا خنيا اللي تمرر جرا سجنتا تمرر خنمو سجنتا يا بني يتوفي سجنتا سارتفكيتات تفا يخور كارجادا سجنتا لمان خنا والدرا دوبان كده سريتين نور دفتنجي جودا خناف تقول لنا كقديم بالي شوخي خربراتيني إن شاء الله سجنتا يا بني سندي سنما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله قال ومن يشكر وإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف
خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغدد من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير يا بني أوصيك وصية من القرآن ومن الأحاديث ومن نفسي. أولا يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. يا المخية دامس قرآن في حديثها في لبوتي الرئيس دامس أبان المادام سفداما تكفرتي دامسنا سفدام مراسة قلم ذهباتين قلبي رتنا في بالرفدو تكفرتي شركي رافقادو لا تشرك بالله شركي تهندهاتي ربي تنشرك سيسين شركي تكو في قدو إسي حلالة تليسي شركي انتون إرى قدو ميدا إرى قدو ظلميتي. يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماء أو في الأرض يأتي بها الله. دلينتون شركين دليوني في إسيرة دوته ربي سيفين أرارمني دلي براهند ربي سيف أرارما شركي أمو يؤدو إراهن توبتني رتي دوته وياك أما أرارمني ربي سرتي هنجراتو دلن سيوسا سر جراتا دلغاتي هندا سيدرا بدا شركي رافقادو كركرا شركي هم بهن. يا المخية يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. يا المخية صلاة جزء إني جهرتي يرو إساترتي تفردو صلاتي صلاة جبي فردو تلتو اتنما أججي همتورانا مدورجو عملتا سفردو. يا بني لا تسعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا. يا المخية دشي ربي تنقبا جزي ديمتو بونا متاع القباء أنا ملينا منهم جرو يجاهن ديمين سجلتي تسأل فرتي للباهن ديمين سجلان دشي سجبان سميدا. يا المخية صدا ربي بكهندتي إفقبتي إلى لا جرادو واقصد في مشيك واغضض من صوتك جديني في دبتو سجلت تيجا كبردو تدبردو نما قد برتي صاحبان كان كبرتي جولي أكتيتي برتيس بفقل بيتي في دفار ما في سجل الفوتي نما حسبكهن سراهم ملتين. يا المخية واقصد في مشيك ديم سخي خيست اللي سوتا ديمي جدو قلي سان ديمي حفر سان ديمتي جرجران ديمتي بكا أجدتو في بكا دابتو ميلا الفرتي بكا خايتو للدو. يا بني اتق الله حيثما كنت. يا المخية قلقلا في جنمس يرو خبا يرتو في يرو نما خيسا يرتوس ربي خنكي صدار ربي وفتا سفهاتاتو صدار ربي أفتا سفهاتاتو صدار ربي منسر جارتي خيسا نفجرادو. يا بني إلزم الصدق فإن الصدق يهدي إلى البر. يا المخية لقا دبتشو كبردو كزي هاسيتو لقا دبتشون كن غرا تلتو تسيجيسا تلتو نمو غرا جنتا تسيكا جلچيتي يوني في ميدمتس يومي تلي نما ميدار فقادو يومي تلي لقا دبردو يومي دمتس لقا نف دبردو.
يروهن الرمني حنكي لقى دبتشورتي هالين جيو يا بني احفظ لسانك الربا حنكيتي فردو ما لك دبتشوران دورتي قلبي حنكي خيستي يادي ودوني فيه دبا ندرا يادي دبت إراهن شونيتو إرجع دبت أمو وانجت سنيو يادي بودا إراشينا ولا دفاكين شينويني درسيتي قلبي تخيستي يادي يا بني أكثر من ذكر الله جديني فقبادي مت ذكر ربي شريخة سبحاتاتو الربا خنكي ذكر ربي ترتي دي بي سي ذكر ربي ترتي نفتيسي الربا خنكي وان هم تدبتشورا نما همتشورا الربا فقطانا ما جتشورا الربا خنكي كبي الربا خنكي غرفا الله سني ذكر ربي تنفتيسي ذكر ربي رتي جبادون يا بني صاحب الصالحين صاحبوتا خنكيت إتكارا سيريوتا بكتبت اللي وجين تبتو وجولي قمارا وجين تبتو رافقاردو وجولي جزي ولد دفن وان هنتاني الرب فقطا يعني الرافقاردو وجولي جزي ولد دفن هذا باي سانيو يا من اتهندين الرافقاردو جولين أتي صاحبو كبدو وجولي جزيني في صالان نجيه تابي إساني ديساني غارة مسجدا ديمن جديد عن قراتي جيسي تابي إساني ديساني غارة قرآن ديمن إجولي كسي شريخة تاسفردو إجولي تبتوس يويتي ريتي فتي هركيسي ولين غارة مسجدا ناديم يا بني بر الوالدين من أعظم القربات يا المخية هذا بتي تلؤولون إرى قد وان قم ربي تسدي هيسو ربي تدي هاجوني بربادا ربي برتي جالتمو في صدركا قدر جنة خيسا فردوس ركجوني فيتا هذا باخن كتيتي تلؤولي هذا بتي تلؤولون إرى قد وان إلمنا ما ربي تتندي هاتو ربي أكما شركي هنشرك سيسنا جئ نفسي وصياني جلك بس إفلامي ربي تنشرك سيسنا كما سنجئ واني أمس ربي إرى قد وني نتي أججي هذا بتي تلؤولولا هذا باخن كي بكسي أمانيتي أواردو في يورف جرات اللي سجلي سانيك زي جيسي أواردو إسام برتي سجلي تنتولين فراتين مرحبا في هاي أتولين سرها بات ولا باخي برتي أوف جيشي جو تخوني لين سرهن أرجمين يوني في إرجاء جبان سي وقتك بقولنا هن أرجتين إرجاء جبان يوسف باجي سنيس يرو تكلي أفانيني سنجين قلبي تخيس اللي سهندفين مالف ميقاتا مخارا أبانسا إسا دائموما إرادو أمانسا إسا إرغجو من نما ميقاتو دبي أبانسا إسا إرغجو نما ميقات دبي أتي جراتاني أمان تيتي في أبان كان كيسي إرغتاني أوف إساني نججو رافقاردو إرغا إساني تانا الحمد لله جخاني إساني فرقمي إتين جنة بتججرو يا بني توكل على الله في جميع أمورك وانقوتو هند خيستي ربي رتي إركدو واتكا غفيت دنديتي في تكاباتوس دنديتي تسنهن أمانين دنديتي تترهتين إركتين دنديتي ترتيركجو دنديتي خالقات ترتيركدو يوني في قل هو الله أحد الله الصمد سورة خلاصتانا قمراني بيتا يوسنجان أينين بيخا نين دندهيتي تلوفيتي أمانتي إسي تنرى فتنامتي يربرتين إرقني فتنا خفولات الجرا نياتا لفا أولفروتي أفان كاچودو دنديسو ربرتين إرقني نياتا خنا أفان كايچو دردبودا جرا خنافو حالا خنكي هند خيستي ربي الرتي إركدو يا بني أحسن خلقك مع الناس إحسان المناماتي وجين جزي قدتي في حالا خي هند خيستو أمال غاريدان إجولي وجين صاحب وجين آلي في الله وجين أمال غاريدان أفجرادو دامسان أما سيبلامي خنا قلبي رتنا قرمي فردو جزي سيقبات اللي شريكا كان كيتيس بكتي ولد دفتي دامسا خنا برانا جاهي هني رانفتي دامسا خنا فوديتي إلى هنگا قويا قبرتي قلتتي سفيدا ناجبي فردو كم تطلبون لنا عيبا فيعجزكم ويكره الله ما تأتون والكره ما بعد العيب والنقصان من شرفي أنا الثريا وذان الشيب والأرم أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلمات من به صمم أنام من الأجفون عن شواردها ويسهر الخلق جراها ويختسم إذا رأيت ثيوب الليث بارزة فلا تظنن أن الليث يبتسم ومرحف سرت بين الجحفلين به حتى ضربت وموج الموت يلتقم فالخيل والليل والبيضاء تعرفني والسيف والرمح والقرطاس والقلم يا عدل الناس إلا في معاملتي قيك الخصام وأنت الخصم والحكم بأي لفظ تقول شعر زأنفة تجود عندك لا عرب ولا عجم سيعلم الجمع ممن ضم مجلسنا بأنني خير من تسعى به قدم
رب هب لي حكما رب حكمي من الصالحين رب هب لي. رب اجعلنا من الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر مية تكبير الله أكبر. هاي هم دارو قالتهم أنني يروتك جدوم بويل لا دفما نتين كوني إدو مسجدا أو قانوتي ريباتي إدو كاراتي دممتو منا بروسا وليارتي بغنيتو لمني بروسا وليارخون قرآن متيه أكملتي نتيس وني كرايسو جرو قرآنا إسنيلي قرآنا كرايسني خو تاولان تنجبان على جاني ورن وهيمي أولونا كي قرآنا خنا أولونا كي يجودا مني بروسا وليار أشتي وقاتا كلا كويسني جرا برا دبري يروق النات يقلي أما وقاتا كتي كلا كويسني جرا يجول منا بروسا خنا كسي واخف اللي في وسط تينتي نمجنا لعبتني مركزني خينيا إسنيس خينيا جانيتي نو خنا دندهاني جوليتي كو وابلي استناس أوبساتما waggaa kana hojii lakkoo isin jechuudha. Yeroo takka daarikteerri mana barumsa waliyaan kanaas dhufeete jechuudha. Sinumattuu dubbatee salaamtumaa isiniin jee yoo deeme akkasitti nutillee isinillee galatoomaa bakka keenyallee buutanii nu jettanii jechuudha. Nu gaggeessin jechuu barbaannaa. Kanaaf manni barumsaa gaa isinillee ni beeytanii ganda kanaaf mana barumsaa isuma qabnaa. Isuma fuulduraafis guddifannaa. Akka mana barumsaa kan akkasiin nu beeytan barbaannaa. Daarikteera mana barumsaa duree jechuudha. علي أحمد علي قرن عفيرة إن اللي جت تكلم يسنين جي سلام تا سنير قرئ ديبي جودا تكبير ترى الناس يا ميسالي الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله ثم ما شاء الله هدوب بريدني أكا دايركتر من برمسا مدرسة وليات وكوت وانت نتبرسي في واني أستاذ رمضان فان برسيسن توكو مخايون كينيا نوتي ساينسي جنتي هذا بلنو مالي ملكاي نما إسلامات جمينا إسلاما قدنا إسلامات إلمان كينيا دين كبته دين الرتي أكنوف قدتوف دين أكنوف ميدا غنيف دين كان أكد ألوتو نفدارتي سنيف خنيفي لفاجرو إسان اللين علامو مخينيا خايو مخينيا خانوتي كبني جيتشومين عن الرتو جوجا جرو غما مدرسة كينيا تين mana kilaasii kanneenii fi achirraan barsiisaa jiranii akkasuma wanni isaan dhaloota dhaalchisaa jiran kaayyoon keenya tokkuma jechuudha. Ani akka dhaamsatti wanni isiniif qabu ilmaan keenya tarbiyaadhaan naamusaan manattis mana barnootattis bakka hundattuu akka nuuf qabatan tarbiyaarratti akka nuuf guddiftan asumaan gama maatiidhaaf dhaamsa kaniin qabu isa kana islaamni waa hunda keessattuu fakkeenya amma nuti akka islaamatti islaamni roga hundaan jabaa ta'uu qaba jaaramaa ta'uu qaba faffaca'aa ta'uu hin qabu wal deeggaraa ta'uu qaba wal faana deemaa ta'uu qaba namni biraa kaafirri amma nuti akkanani saayikoolojii islaamaarraa kitaabota islaamaa adda addaarraa dubbisee beekutti kaafirri nun tuffatan nu jibban malee siniif galaami nu jibban malee nun tuffatan maaliif hojiidhaan yoo jennes nama cimaa nama mul'ata qabu nama galma gahuu danda'u tokko ta'uu qabnaa jechuu barbaadeeti. Gama barnootaatiin yoo deemnes dooktora piroofeesara injiinar hundaanuu cimnee gara fuulduratti akka mul'annuuf quraanni furtuu waa hundaati maashaa Allah warra waan qaree itti fayyadamu rabbi nuuf haa taasisuu barattoota keenya akkasuma ilmi isaan baratan tana dhalootatti dabartu isaanirraa haga qiyaamaatti khayrii faffacaasaa deemtu rabbi nuuf haa taasisu jechaa dhaamsi ani qabu islaamni haa cimu diiniinis diinagdeenis obbolummaa islaamaatiinis arra obbolummaa islaamaa irratti hanqina gurguddaan tokko qilleensi xiqqishoo nu keessa faffaca'uu ni jira isaan nu seenaa kana gaanumaatu beek numaaf furmaatas godhaasi obbolummaa islaamaa jechuun tanii fi guyyaa qiyaamaa kaaduun taakuu takka sammuu teenyatti gaddalooytu sani sababa obbolummaa islaamaatiin gaaddisa arshii jala teenyu jechuudha sababa obbolummaa qofaan obbolummaa dhugaa san qabatuu qofaan kani gaaddisa arshii jala teenyu kanarratti eessa jirra haa'if madaallu
osooniif guyyaan qorannaa nutti hin dhufne haddura haa if qorannu haa jajjabaannu quraana qabannee fuulduratti haa ceenuun dhaamsa kiyyaa kanumaan isiniif qaba. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh. kanatti aanu gabaabsee inshallah baga nagayaan dhuftan baga gammaddan maatii baqattootatii fi baqattoonni illee baga gammaddan kan nuun jedhu obboleessa keenya ustaaza keenya ustaaz Haniif falyatafaddal mashkuura wa maajura. Allahu akbar. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل ومجده تمجيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله عليكم وري مركزة وبادا أكسم اللي قرتي قمتان جيل القرآن جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ورفع قدركم في الدارين. رب سبحانه وتعالى جزا خيسن جنة نسنيا خفلوا يسنين جتشون بربادا هجين هجة ماجرو هجي قدادا هجي نمني تكلينو هجي أكا إساهن هجنيت هجة ماجرا إرقما ربي صلوات ربي وتسليماته عليه حديثة صحيحة عثمان بن عفان الرؤدي فمن خيسة أكنوا همنتي خيركم من تعلم القرآن وعلمه جا الرجالا المنا مادا دويد دتشيدا وبارت تجتشو إن شاء الله تبارك وتعالى نما قرآن براتي برسي سجتشا خناف جتشا الرجالتو هجي دنيا تنرت تقرتي هجة مولاتي هجتشا لا جرتن وانتي هف جتشا هجي تن هجتشو في رب سبحانه وتعالى يسني خنو لاف وري مركز توبة وري جيل القرآن أستاذ ذن خينيا شيخ سلطان سراج أستاذ رمضان خليفة ولا هند خيسنو بقى جمدنين سنين جتشو بربادا أكس مبرتوني خينيا وري أرانتنا قرآن قراتني سجنتان أراتون سجنتا جمتشو تيسني تاتي جمتشون تيسن تعرضت الدنجت توسون تاني تقويا آخر على تبتي فلات رب سبحانه وتعالى إسن هاتاسسو إسنين جتشو بربادا إيجا مقالة جروح جتشون مقالة أجائباتي مقالة ميدايدو تقرآنان بريد تقرآنان فايمتي خاغرتي مركزني غرغدان سدي خيسة جرو مركزني هندنو والتهينسان والجاللان خاغرتي توكو في توكو جدو تلي واني تكالينو كيرين هنجري وجين سوسو هنيدا خناف جتشا نتلين غرتي أكا مركز الفرقانت أكا قمتا أهل القرآنت هجي إسن هجة هنداهو تقدير خننا هجي إسن هجة هنداهو نجج بيسنا فولدرتي ديما إسن جنة. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ماتي إساني أسباني ورا تكاغة سدي خنان أسكي سدي رني فياسا سرتفكي تسالي توجي إساني تنوخنا مي صدفا خمبه أكو نيجرتي إيمتا سجنتا بداسا كغمنو سجنتا تكاغة سديدي إن شاء الله صدفا خمبه obboleessa keenya arjaan osoo hin dhufne dura ummaan isaa asitti as baatee badhaasa isaa kenneti jechuudha. Allahu akbar. Allahu akbar. Barattoota gamtaa jiilul quraan keessaa sadaffaa kan bahe obboleessa keenya arjaan. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Badhaasa ummaa isaa illee isaa qopheessitee fudhatee jira. Allahu akbar. Allahu akbar. Lammaffaa kan bahe Mu'aaz Toofiq abbaa isaa Toofiqiin kan kennamuuf ta'a. Allahu akbar. Abbaa Mu'aaz falyatafaddal. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Amile. Allahu akbar. Takkaffaa kan baate yookaan kan bahe obboleettii teenya halkan waguyyaa rooba caama osoo hin jeeyin laffaatee waa meeqa taatee takkaffaa kan baate obboleettii teenya yookaan barattuu gamtaa jiilul quraan kataate obsee Abdallah eeysuma isii ziyad. Allahu akbar. Achi badhaasa addaati jira badhaafama addaatii fi badhaasa addaa naamusaan akka walii galatti barattoota guutuu bakka bu'ee nama tokko yookiin nama takka kan badhaasan ta'a. San duratti abbaan keenya kabajamaa itti gaafatamaa horii masjiida Tawbaa abbaa dhugoomsaa asitti as bahee badhaasa kan akka nuuf kennu isa afeerraa duramee hamileedhaan. Allahu akbar. Hayyee naamusa akka waliigalatti ijoollees kontirool godhuudhaan
Ustaazota cinas dhaabbachuun ijoollee fi ustaazota hedduu dhaabbachuudhaan as bahee naamusaan fudhachuu jira. Abbaan isaa dhufee badhaasuudhaaf ibsa duratti argama. Allahu akbar. Mee hamilee maatii isaatiirra Allahu akbar. Hayya guuta kan suuraa wajjin kaataniiti gabuutanii akka jireenya Quraan bara kanaatitti qabxiin isaatis bareedduudha. Tahee ammoo addatti naamusaan akka waliigalatti isaa hundarraa hudhee jira. Mubaarak ijarraa hafisin jennaa sadarkaa bakka sadiitti qoodanii ilaalanii qabxii dhibbarraa namni dhibbarraa haga 85 fide mumtaaz yookiin excellentiitu kaayamee fi 85 irraa hanga 70 warra fide ammoo jayyid jiddan yookiin very good yitu qabxii irratti kaayameef. Sanirraa ammoo silaa qabxiin barattoota kanyaa 60 gadi hin jirtu 70 fi 60 jidduu warri fide qabxii jiddanii fi gudiitu kaayamee fi jira. Asumaan barattoonni isa akka bakkituun takka isin gammachiisu malee qalbii isin cabsanii abdii qabna. Sartifikeeta akka warra mumtaaziitiin eegallee wal duraa duubaan nama 5 kannaa deemna. Takkafarratti kanama asitti as baatee sartifikeeta fudhattu abbaa isiitii wajjin ammallee Asmaa Toofiq qabxii bareedaa galmeessuudhaan mumtaaz argattee jirti. Asmaa asitti afeera hamilee. Abbaa Daakir ilmaan isaa nama 2 guyyaa har'aan taanaa Qur'aana xumuran asitti as bahee wajjin argamu. Waggaa har'aa yookiin waggaa lamaan har'aa isaanii hifdii fitee as kanuma badhaasuun rabbi isaa haa ga'u jennaani. Hayyee kan itti aanu Sa'ad Ibrahim falyatafaddal. Allahu akbar. Allahu akbar. Hayyee warri dhiiraa humee guutaa akka maashaallah jaame. Sartifikeeta itti aanu kan nuuf kennu durii keenya imaama masgida Tawbaa Sheikh Mahmad Amin Faris ustaazaa fi barsiisaa markaz Tawbaa kan ta'e as bahee sartifikeeta akka nuuf kennu isaa feerra. Eebbifamtuu guyyaa har'aa jalqaba kaasee haga ammatti qabxii isii barumsa takkaanuu 95 gakka hin qabne manassaa Sheikh Mahmad Amin Farisiif sartifikeeta akka nuuf kennu manassaadhaaf hamilee. Reedaa galmeessuudhaan warra mumtaazii keessatti kan argamu as bahee sheekha keenyarraa sartifikeeta akka nuuf fudhatu. Kan itti aanu Sa'ad Abdusalaam qabxii bareedaa galmeessuudhaan ustaaz keenyarraa akka as bahee nuuf fudhatu. Hayyee itti aansuudhaan obboleessa keenya kanuma amma badhaasa fudhatee taa'e naamusaan Mubaarak Ahmaddiin asitti as bahee sartifikeetii isaa akka nuuf fudhatu isaan jenna. Kan itti aanu Koosif Hussein as bahee sartifikeetii isaa akka fudhatu ustaaz keenyarraa. Hayyee markaza Tawbaatii fi utubaa masgida Tawbaa kan ta'e itti gaafatamaa itti aanaa nageenya godina keenyaa kan ta'e haala hunda keessatti masgidaa fi iddoo musliimni bira jiru galgalas ganamas kan bira dhaabbachuu ture. Amma asitti as bahee sartifikeeta isteepiitti aanturraa kan nuuf kennu isaa feerra. Obboleessa keenya abbaa Haafiz Abdii Waaqoo abbaa keenya mee hamilee asitti afeera. Allahu akbar. Allahu akbar. Hayyee badhaafamaan jalqabaa qabxii bareedaa galmeessuudhaan excellent yookiin mumtaaz keessatti argamu isteepii ammaatirraa eebbifamtuu guyyaa har'aa naaf beekii Abdii Waaqooti mee hamilee kam hamilee. Hayyee itti aansuudhaan Sumayyaa Aliyyi as baatee sartifikeetii isii akka nuuf fudhattu Abdii Waaqootu irraa def. Hamilee hamilee Sumayyaa. Jannatii Qaasim hamilee. Jannatii Qaasim. Obsituu Ahmaddiin. Obsituu Ahmaddiin. Radiinaa Qaasim. Radiinaa Qaasim Jannatii Qaasim obboleeyyanii. Waluma duraa fi wal duubaan sartifikeetii isaanii. Feenet Muhammad qabxii bareedaa galmeessuudhaan isinis deemtee sartifikeeta akka nuuf fudhattu. Magartuu Ahmad hamileedhaan. Hayyee obboleessa keenya abbaa Haafiz isaa hundi wajjin suuraa ka'ee hamileedhaan mee bakka naa deebisa. Allahu akbar. Ustaaz Musa'ab yookiin Ustaaz Araarso Ahmad as bahee barsiisaa khaxxii yookiin imlaa'aa yookiin laanguweejii afaan Arabaa jiru Quraan keessatti kan barsiisu ture. Sartifikeeta itti aanu akka nuuf kennu hamileedhaan asitti afeeramee hamilee. Allahu akbar. Allahu akbar. Hayyee kan as bahee sartifikeeta fudhatu Ansaar Ibrahim. Ansaar Ibrahim. Harisaa Kunuz. Walumaa jala qabxii warri yaamu jiru kun hundinuu
qabxii mumtaazaa gammattiin xumurre hunda qabxii bareedduu ekseleentiidha kan nu jirraanii warra odoo haftee fi qormaata isaanii irrattis qabxii gadaana hin qabne isaan kun hundinuu. Itti aantuudhaan Zuleekhaa Abdallah asbaatee sartifikeeta isii ustaazii isiitirraa akkana fudhatu. Hudhayfaa Qaasim Siyaam Ahmed Safwaan Haashim barattoota qaqabbanaa'oo amala qabeessa takkaa odoo walii hin lolin odoo isaa walii bu'ee jidduu isaanii araarsisan kun hundinuu waggaa guutuu xumuran. Dhikraa Hussein Hundee Hussein ilmaan mana takkoo hedduu dhagaa warri qur'aana xumuree yeroo muraasa booda hifdhiidhaafis eebbifamuudhaa jiraatan qaadhimamtoota hifdhii. William Hashim obboleessa Safwaan Hashim abbaa Safwaan abbaa William baga gammadee sin jenna asumaanuu. Mul'ata Hussein Biniyaam itti gaafatamaa boordii gamtaa Jilul Qur'aan hooggantoota isaan kana hundaa asbee sartifikeeta barattoota keenya lamaaniif akka nuuf kennu isaaf irraa Allahu Akbar. Ammar Yaasin asbee sartifikeeta ustaaz irraa fudhatu. Aswan Muhammad Hayi ustaaz keenya usbar sagantaa sartifikeetaa xumurree jira sagantaa abbaa keenya guddootti kan nu deemna. Ustaaz Sultaan Siraajii tu maakii fudhachuu deemamee hamilee isaa guutaa keessatti hundinuu saayilent. Ustaazan kunis galateeffamuu qabanii sagantaan badhaasaa yookaan maali sartifikeetaa isaanii kennamuu qaba jedhanii ustaazan tanaa sheekni waan qopheessee jira kanaaf sheeka hojjetuutii jira. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Inshallah duraan dursatti gaa hundi keessan warri obsitanii sagantaa kanaa gammatti wajjin barachitan rabbiin jireenya keessan hundi isin barachiisa. Akka markaza tawbatti barattoota keenya yookaan ustaazota Jilul Qur'aan kan ilmaan ganda kanaa kana bifa kanaan haala bareedaa kanaan haga guyyaa irraa gahutti wajjin turan kana ragaa galateeffannaadha galatoomaa jechuudha barbaanna inshaallah nuti illee akka markaza tawbatti warri markaza gandi naannoo markaza torbaa argaman haafizoota hedduu nyaachisanii obaasanii ijoollee adda addaa kan musaafiraa bakka adda addaa dhuftee haala abbaa ta'anii wajjin turanii ilmaan ganda kanaa carraa barumsaa argatuu qabanii jedhaniiti isaan kanaaf carraa kana bananii haala kana mijeessanii kanaaf nuti illee akka markaza tawbatti jechuudha inshaallah ustaazota waan kanaan dhaabbate galatoomaa jechuun ni barbaanna. Nama inshaallah ragaa kana nuuf kennu abbaa keenya Haji Abdallah asitti asafeerra inshaallah Haji Abdallah ustaazota kanaaf inshaallah waraqaa ragaa kana inshaallah kan nuuf kennu. Allahu Akbar. obboleessa keenya ustaaz Ramadan Khalifa. Itti aansuudhaan Sudeysi Sheekh Jamaal Abdul Basit Yusuf itti aansuudhaan Hudhayfa Ismaa'il Aranso Ahmad Ustaz Aranso Ahmad itti aansuudhaan Nasru Kunuz ijoollee Jilul Qur'aan asii barsaa ture jechuudha. Itti aansuudhaan Lammi Abdurrahman jiru. Lammi Abdurrahman jechuun ijoollee Jilul Qur'aan sana Ingiliffa barsaa ture inshaallah ijoollee teenya wajjin kan biraa Maahir Adam. Kanaaf inshaallah ustaazonni hundaa warreen wal duraa duuba wal gargaaraa sagantatti seenaa silaa osoonii fi waan takkallee hin barbaannetti akkasitti haala saniin inshaallah ijoollee sana barsaa turanii rabbi irraa haa jaallatu galatoomaa jechuun ni barbaanna maqaa maatii barattoota kanaatiin maqaa waliigala keenyatiin jazaakumullahu khairan baarakallahu fiikum jenna galatoomaa alfaadhaa assalaamu alaikum warahmatullahi billahi minash shaytaanir rajiim
بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر